Baatiin keessa jiru bitootessi kan dubartoonni itti yaadataman ta'uun beekamaadha. Keessummaan keenya har'aa Yuunivarsiitii Odaa Bultumirraa qabxii olaanaa argachuun eebbifamtee utuu barnootarra jirtu mucaa da'uun ishee waan duubatti isee deebise akka hin turre dubbatti. Aadde Fooziyaa Jamaal Abdallaa jedhamti. Eessatti dhalattee akka guddatte gaafachuun kamaree kana geggeesse jaallanneedha. Deebii Aadde Fooziyaan jalqabna. Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Bookee magaalaa Bookee xiqqootti dhaladhe. Achumattan guddadhee barumsa koo sadarkaa tokkorraa hanga qophaa'inaatti achumattan xumure. Kan booda gara Yuunivarsiitii Odaa Bultumitti dhufe. Egaa akka dhageenyetti qabxii guddaadhaan ati kan eebbifamte maalidha kan argatte mee qabxiin kee maal ture? Qabxiin kiyya afurii koorsii 38 fudhadhe keessa koorsii 31 A pilaasidha fidee torba immoo A noormaalidha. Barumsa maalii barte ati? Ikoonomiksii. Milkaa'ina akkasiidhaaf maaltu na gargaare jettee yaadda? Ani daa'ima siniin qaba waggaa lammaffaa koottiin daa'ima godhadhe. Chaalenjii kan hundaa keessa darbeetuma sadarkaa kanarra ga'ee waa hundaaf murteessaan of amansiisudha beekaa. Hojii kan kootii nan danda'a jettee yoo kan of amansiistu ta'e wanti hin danda'amne hin jiru. Anis akkasuma xiyyeeffannaa itti kenneen hojii kootii nan danda'a wanti dhiiraa gadi na godhe hin jiru. Ga'een xiyyeeffannaa itti kenneen milkaa'e jechuudha. Kun egaa durumaa gaafa bartuyyuu akkasuma immoo boodana akkasitti yaaduutti kaate? Jalqabumarraa kaaseeti ani kilaasii jalqabu botaanikaa tokkoffaarraa kaasee sadarkaa qabaan dhufe qabxii seensa yuunivarsiitii illee 400 fidee gale. Jalqabumaa kaaseetiin akkasitti yaadaa dhufe ani bultii kan hin godhadhe kutaa 11 osoon baradhuuti. Kan heerumte? Eeyyee. Umriin kee meeqa ture yeroos? Yeroo san umriin koo 17 ture. Erga heerumtee boodatti fuftee jechuun? Itti fufeen har'a ga'ee jechuudha. Namoonni baay'een ilaalcha gaarii hin qaban. Namni dubartiin heerumnaan barumsa achumatti waan dhaabbatutti fakkaata. Yeroon ani barumsaaf deemullee namoonni baay'een karaa irratti ati maal heerumtee miti ammallee numa barattaa. Naan jedhanii kana millee biyya na cabsuuf yaalan illee hin jiru. Garuu ani kaayyoon qaba galmaan qaba waan ta'eef kan hunda itti dhiiseetuman har'a ga'ee jechuudha. Maatiin kee hoo akka ati barumsa keetti jajjabaattuuf waan si deeggaran qabu? Sirriitti malee maatiin koos akkasuma barachuu qabdaa heerume jettee hamilee itti cabuu qabu barumsa keetti fuu qabda yaanii isaanis na jabeessaa turani. Hunda caalaa garuu abbaa manaa kootiiti baay'ee kan itti na dirqaa barumsi kun akka waan kan isaa dantaa isaatiif akka waan baradhutti itti na jajjabeessaa kan ture abbaa manaa kootiiti. Inni barataa ture? Innis yeroo barataa turetti kan gaa'ela raawwannee yuunivarsiitii seera waggaa afuraffaa tureen wal fuune akkasitti gaa'ela raawwanne. Barataa ture innis waggaa afuraffaa. Waggaa meeqa dura jechuudha kun? Bara 2008 kan gaa'ela raawwanne. Yuunivarsiitii Odaa Bultuun waggaa lammaffaa barataatu jiru mucaan da'ee jette. Egasii mucaa wajjin barumsa attam ture? Abbaan manaa kootii mana ala naaf kireessee nama daa'ima naaf qabus naaf mijjeessee wantoota jireenyaaf na barbaachisan naaf mijjeessee saniin akkasitti yaadaa fi faayinaansaalii waan hundaan inni deeggaree barumsi daa'imas barumsas wajjumaan oofaatiin xumure jechuudha. Yeroon kilaasii seenee baradhu namaatu narraa qabaa akkasitti yeroon deeme immoo daa'imas qabaa qayyabachaa akkasitti kan xumure. Mucaan gidduutti dhalachuun waan si danqeen qabu jechuu? Eeyyeen waan na danqeen qabu inumaatu moor akka nan hojjedhu na taasisu. Inumaatu yeroon ulfa turetti koorsiin fudhadhe hundumaayyuu seenisteera kan kilaasiin fidee jechuudha. Egaa amma barattoota sagantaa kana dhaggeeffataa jiranii fi bu'urri milkaa'inni kee maal akka ta'e mee ibsi? Bu'urri milkaa'ina biyyaa tokkoffaa abbaatu fakkaata of amansiisudha jechuudha. Fakkeenyaaf nuti yeroo baay'ee shamarran akka waan hin dandeenyetti dhiiraa gadi barumsa hin dandeenyellee isa amansiisna. Kun immoo wantuma hundaa waaqeef duuba deebinuu taasisa jechuudha. Kanaafuu ni dandeenyaa nuti dhiiraan wal qixaa yoo ittiin hojjenne rabbiin sammuu wal qixa ilma namaatiif kenne garaagarummaan kan dhufu itti fayyadama isaa irratti of amansiistee itti fayyadamte taanaan wanti hin danda'amne hin jiru. Deemsa kana hundumaa keessatti jireenya kee keessatti rakkoo guddaa na qunname jettu qabdaa? Chaalenjii na qunname yoo jiraate yeruma ulfa kootitti malee dubartiin yeroo ulfaataatitti chaalenjii hedduu keessa dabarti. Dubartu natti ulfaate malee kan biraan qabu. Waggaa 4 barnoota ikoonomiksiin fixxee badhaasa argatte maal? Badhaasni argadde waancaa 2 fi meedaaliyaa warqii 1. Sadeenuma kana argadde. Yuunivarsiitiin Odaa Bultuun maal siin jedhe?
ammaaf achitti na hambisee lektaraan achitti qaxarameen jira. Ammaaf carraa barumsaas itti ilaallaa naan jechaa jiran garuu ammaaf wanta naan jiran hin qabani. Ammaaf ramadameen achuman jira. Achitti warra kaan barsiisuufi jechuu? Eeyyee. Ofii milkaa'inaan baatee warra kaan immoo barsiisuuf carraa argachuu keetti maaltu sitti dhaga'ama? Gammachuu amma hin jedhamneen natti dhaga'ama. Maaliif kun jalqaba waan ta'eef shamarran na caalaa deeman baay'ee oomishuun barbaada. Kan addunyaa kanaaf furmaata ta'an oomishuun baay'ee konkolaataa waan ta'eef baay'ee nutti gammada. Yuunivarsiitiin Odaa Bultumii qabxii guddaadhaan eebbifamtee amma immoo achuma akka barsiistu carraa argatteetta. Fuuldura kee attamitti ilaalta? Fuuldura kootti ani beekumsan argadhe kana hawaasa biyya tajaajilaa carraa barumsaaf yoon argadhe akkasumas itti fufee baradhe barumsa yookaan immoo beekumsan argadhe saniin immoo hawaasa biyya kan osoo hin baratin na barsiise kan osoo nyaatin nyaachisee na barsiise kana jijjiiree gara fuulduraatti akka isaan tarkaanfatan taasisuudha kaayyoon. Yaadi biraa si hafee jiraa? Duraan dursee rabbii guddaan galateeffachuu barbaada. Kan sadarkaa kanaan dhagee itti aansuudhaan immoo maatii koo Bahiya Jamaal Abdallaa Ahmedii fi harmee koo Shaamee Hussein Alii bakka jiranitti galatoomaan jechuun ni barbaada. Itti aansuudhaan abbaa manaa kootii Shukkar Ahmed Alii kan jedhamu halkanis guyyaa na bira dhaabbachuudhaan yaadaa fi faayinaanshaaliif akkasuma jajjabeessaa kan ture. Hojiin kun isaaf maqaa isaatiin illee mul'atu baatu hojii isaati jeetu yaada. Bakka jirutti haalaaf galatamuunaaf jiraadhuun jaani. Dhumarratti immoo wasiila koo Ziyaad Hussein kan jedhamu nama jabaadha. Baay'ee na deeggaraa ture. Isallee baay'ee galateeffachuun barbaada. Fooziyaa Jamaal deebii naa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomi. Galatooma alfaadhaa kanillee.